الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. الحمد لله فارون تربيتي ربي قرتي دنديتي سات دوبا قويا رخنا نغاي كانوا فيقم كانوا عافيقم كانوا إسلام مقم كربين دوب قرتي كانوا نغا قمنو كانوا فان فيقم ربين دوبا قويا خنا نغاي عران نغاي غلطي كربيتي دوبا موضوعي كيني يا رب متى دريني والقابسي سفينو waan gartee akkaataa ramadaanan akka ittiin simachuu mal akka itti qophaa'u mal ramadaanii dhufuu jira oo maaliin jiranii guyyuu xiqqaatti hafe akka nu gartee ramadaan kan akkaataa kamiin is dhiyeeffannaa keessummaa guddoo kabaju qabdu waan ta'eef akkamiin gartee simannaa waan jedhu agartee duuba sa'atiin akka malee deemti zamanii akka malee ce'a umriin teennalleen akkanumaa fiiguu jirti. Wanni ramadaanii kun garsiisu amma ramadaanii yaa dhufuu jira yoo jedhani dhufuu jira uma namni yoo taate ramadaanii kaan kaleen fakkaatu akkuma waan kalee kaan fakkaataa jechuudha ramadaanii dabra akkasuma ni cufta daftee ariifachuu jirti nu duuba agartee irra gorfamuu jirra kanaaf ramadaanii in dhufaa ganna kamuu keessatti jii ramadaanaa in dhufaa ji'oonni gad dhufuu wanni barbaachisu itti qophaa'u maaniin qophaa'u mallee wanni nu qophaa'u mal ka jalqabaa qalbiin teennin ma'asiyaaf waan cubbuu adda addaa ka gubbaa jirtu irra qulqulleessuu qabna maal ennaan qalbiin namaa asaasii hundeen hojiin cuftee achirra gad burqiti alaa wa inna fil jasadi mudgaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam naf nama kana foon cittu foonii kee jiraa jedha إذا صلحت صلح الجسد كله يو يسين مدادة شفتنو يوم مداغا وإذا فسدت فسد الجسد كله يو يسين ببدوفت لنا في شفتها ببداه على وهي القلب قلبي متفق عليه حديث بخاري مسلم التولي قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة أمر القلب بقوله أمرين قرت قلبي دبين قلبي ججبدو توشي qalbiin akka malee wanni isii jajjabdu ta'uu isii ergamaan rabbi laaddeessa hadiis dhibii keessatti hadiis muslim odeesse inna allaha laa yanzuru ilaa ajsaadikum naf keessan cocolle midhaaga gugurda kan rabbiin hin laalu walaa ilaa suwarikum bareedum suura teessanii tan rabbi hin laalu walaakin yanzuru ilaa quluubikum qalbi teessan laala maan qalbiin tattereka qabdi laala kanaaf duuba nu duub qalbi teessan dhiqu qabna qara dhindheqo midhaasuu qabna ramadaana akkanumatti seenuu mal ma'asiyaaf cubbuu adda addaa ka harka qabna tan tagul yaa'u jirtan agartee akka nu gartee qaraa qalbi teentan dhiqnuu jechuu yoo agaan qalbii daraja guddaa agana kan qabaatte ka dhiqa'u akkan qulqulleeffadha jedhan taate lakkisuun ammoo maamuluu dhabuun akkasitti gartee wanni kun akka malee gartee salphina jechuudha. Kanaaf qalbiin qalqalloo iimaanaaf kufriillee qalbumtan keessa jirti. Akkasum qalbiin tun fulaan isii ikhlaasaaf riyaa'aaf uf garsiisuuf munaafiqummaaf uf garsiisuuf ikhlaasilleen qalbumtan keessa jira. Qalqalloo waan kan cufaati. Akkasum zikrii rabbiilleen gaflaan atin qalbii zikrii rabbiirra gaflaan si buutulleen qalbumtan akkasuma sodaan rabbiilleen nami haraama tariifachuulleen akkasum rahmatii goggoginni qalbii akkasum beekumsaaf wallaalii jaalalaaf jibbii akkasum gartee uf qaqqabanii rabbii jecha uf qaqqabu uf guddisuulleen cufti isii qalqalloon isii qalbii qalbiin tunduu waan jajjabduu nu inammaa gartee dhiqachuu malle jechuudha. Ma'asiyaa harka qabnullee cufaa keessaa miil fudhachuu malle. Kanaaf wanni barbaachisu waan lama nurra barbaachisa. Takhliyaaf tahliyaa barbaachisa. Takhliyaa jechuun takhliyaani
buqqifati kun lamaan hin barbaachisa takhliyaa fi tahliyaadhan wanni kun hin barbaachifti agartee takhliyaa jechuun waan gartee qalbii kee jira cubbuu fi waan hamaamtu macsiyaa shahwaa fedhii qalbiin waan fedhii qalbii hamaamtu waan kana agartee deemsiftirra takhliyaa jechuun qulqulleessita waan gartee hamaamtu qashina ka qalbii tattitan kee jira agartee qalbiin tun si midhaadde jettutti akkasitti yoo qulqulleessita maani fennaan laftallee beetta qar qulqulleessanii jedhanii midhaan irra facaasan minallee duratti aranii xurii keessa baasanii sharra'an akkasum weelka tokko maan ennaa weelka tokko hojjaan maantan sila aanan itti naqachuu feetu qoraatumaan ultee midhaasite akkasittoo eeganatti wanatti qar durawwa dhiqanii qulqulleessan cubbutan jala wanni godhan adoo waan dhibi dassaatiin dabarree qara waan kan jala qulqulleessan. Kanaaf maanin qulqulleessin tooba qulqullittiin tooban aasaa miti qalbii keessa walitti qabamuu qaban nafaaf qalbiin jechaaf qalbiif nafaan waan garsiisan takhliya jechuun yoo akkana waan gartee amaamtu irjira kan irra deemsisan irra qulqulleessan kanaafi akkasitti gartee eegi waan kan akkatti qulqulleessiteetiin jettuun tooba gartee tooba qulqullittiin akkasitti gartee wanni gootu tooban qulqullittiin barbaachiftu taseer shanguutatti toobani seerii qara ikhlaasa sharxi tooba keessa ulaaga inni barbaachisaati tooba keessa gartee sharxiin qara ulaagan qara ikhlaasa namuuf garsiisuuf adon ta'inuu soda dhibiif adon ta'inuu rabbuma jettee toobatta dhibi sodaachuu fi cubbuu sun hin lakkisan kaan dhibiin ka lammaffaa hin gaabban qalbiin tatte cabxee ceertee fuul rabbi duratti agartee waan rabbiin irra sudha'u kana kagarteetiin hojjatti kan irra ceertee waan waajiba kalakkifte kana akkasitti gartee gaabbita daraja guddaa qabdi gaabbuun tooba keessa jechuudha tooba keessa daraja guddaa qabdi gaabbuun ati gaabbite jechuudha onni tatte cabsite akkasitti gartee gaabbite akkasitti gartee sharxiin isii ta lammaffaa ta toobaa sun jechuudha akkana gartee toobattaa jechuudha toobaa seer isii kan itti guutte akka atin dhixxuu namree fumaan jen takhliya jenne qalbii tatte tan dhiqu maanin dhiqan tooba qulqullitti eegana wanni gootaa jechuu gartee eegisuni waan dassaa dabarte qarufiyyuu dhiquu malan ramadaanii dhufuun duratti dhiqu akkuma naf dhiqatan qalbii dhiqan nafallee wayifuu dhiqatanii mixurii irra dhixxee maan taatee wayatti keewwatte jechuu wanni kamu qar dura wadhixxaa jechuu qar dura woom dhiqanii eegana warra keewwata wayaallee isiillee cubbutan qar jala dhiqanii maanin dhiqan jennaan tooba qulqullittii jechuu taqara ikhlaasa seerii isii eegamuu malee kalammaffaa agartee akkatini gaabbi jechuu gaabbi sirra fedhan sasadeessoo cubburra buqqaata gartee aliqlaa waan ilmacsiya allatii taaba minha cubbuu irra toobattan irra buqqaata bakka ittiin deebitu yoo gartee macsiyaan sun waqar waa waajiba lakkifte jiraattaati waajib sunitti in hojjetta akkasuma ammallee yoo zakkaa lakkifte jiraattaati zakka sun agartee baafta yoo ammoo qara waan haraama hojjette jiraattaati akka nam jala wahatuufa waan sun deebiftaa jechuu yoo gurrisa balleessuufa waan sun addunyaa kan gubbaatti irra qajeelfataa jechuu akkaataan irra barbaachisaa akkasi kanaaf gartee sharxiin agartee sadeessoo akkasi
afreesoon ammoo in muratta ittiin deebi'uu jettee muratta itti deebi'e ittiin deebi'uu jettee waan kana falaa budda gartee toobaa irraa akka atiin cubboo hojjessun niyyaan tatte itti deebi'e ittiin deebi'e jettee akkasiin agartee muratte jechuudha ittiin deebi'e jettee. Tashaneessoo gaggabaabsine deemna tooban waqtii gartee sila tooban nama irra qeebalamtu ta'uu malti. Fursaa sa'aatii sun gartee waqtii gartee tooban nama irra hin qeebalamne gad dhufa. Waqtiin sunini khaasii fi caammi jedhamti. Khaas idaa hadara insaan ajala yoo fakkeenyaaf nam tokko ajalii itti gad dhufe. Guyyaan inni itti gad dhuftee tooban taanumaan baatu fam. Agartee waleessati toobatu maan jennaan tooban tunini agartee lilladhiina yacmaluuna sayyi'aati hattaa idaa hadara أحدهم الموت يدوتي تقدفت خان قال إني تبت الآن أما أنت لا توبدين إنجلت قافسين أرمان بات ما لم يغرغر كان جد قرتير كما ربي صلى الله عليه وسلم كان أفضو بلبو أقلبون أرمان سباتو تنيغان أغاسي دراتو جرى قدك أبدا توبدنشو آمين أمو أكوالي غلاتي أدون مغربا أمبو أدون أنفلات إيتنان قد ديبيو أدون قرف عادات فلباتون قبت فلسينتون قبت يو أمو فلات dhiiten tanaanam ka ol deebitaate akkasi tooban gaafasuma siin baatu guyyaan kukkuna don dhumne durattu toobadhii jedhan. Am kanaafuu wanni barbaachisu guddoon akka nu garte dhindhee midhaasine akkasiin cubbuu hojjechuu jirullee deene cubbuullee deene cubbuu sunuuf deesimne akkasitti bakka cubbuutti hojjan sullee bira fagaanne jaallowwan amaamtu waan amaamtu qara nu oofatu turte lakkifne jaallowwan dadassaa ibaada rabbi irratti si gargaartu wal qabatanii warra maama waan amtu qara irratti waan amtu si wanni godhu irra fagaatte waan agarte si fayyadaatiin shaagalte yaada kake dheera kanlee gabaabsite zikri tuqaabatte yaadi nama kun dheera duwallee qaabatte yaadi dheeran kun ufuma dheerat malee uma iddumtana cita yoo guyyaan sun wanni fedhi rabbi malee hin taatu agarte duwallee qaabatanii agartee nafse tallee gartee amala barsiisan akka isii waan dassa hojjette barsiisan waan dassa guddifattu tooballee nama tulfaachuu malle am gartee sabalachuu malan agartee akkas jechuu laalum toobadha borii eega qongeenne waan akkana kallee fura dhiisuu malan ammallee satiri rabbiin nu sattaruu jirtallee gowwoomuu malle rabbiin nu sattaruu jira waan cufnu dhossuu jira tanaan gowwoomuu malle maani fennaan rabbiin keenya akkasum namallee qabuu danda'a akkuma wasiidhos kan akkuma rahmata qabkan qabichi rabbiillee dudduub jira ammallee waan mokortii waan adda adda irratti sabranii akkasitti irra buqqaan toobat deebi'anii eegi duuba gartee akkan dhiqanii qulqulleessaniin dudduubatti wanni buqqifati lammaffaa kareefu ba'an tahliyaa jedhanii tahliyaa gadhuuf التخلية والتحلية تخلية جتون إن ديكاني جلبا سني وانا مام تسينو جتشوف قلبي تنين رخافني تحلية وجد دسام ما تندو بكسم بك وانا متوخي سخام خان وان دسا دا كبسيم نشو أم بغرتي بك هم توتان دسا قبسيم نم ما ننان قلبي نيجي توبتين دوبت مدام مع سياتانا شو وان تفهم وني قبسيسن فلا شيء فلا ما انت غرتي عبوتا وان دسا قبسيسن جچو تحليانا بوتا سو وان دسا قبسيفت وان عمل دسا توجت وان كرم توجت كان جلا ديته دسا فلا سن قبسيفت جچو تله ونك ملي برباچسن خيس خيتي مريا چو قبط حوار داخلي بين الانسان ونفسه يعني مرين كيس جراچو ملت خيس جنو وفي مريا خيس خيتين كيس ككيتي مريتشو قبض حواري خيس ككي جراتشو مال خيسي ككي نفسي تتيتي والمريد ربي ككيتي بالا مكاتا سينتون أكاتا إبادة توفتون أقدوتو تكمين إبادة فلتا كيس ككي خان أمان سيفتي أكمين واجب وجده إغانا سنة دبرا وان سنة دراتو واجب دورسن واجب ربي نقبخا كمين وجده سنة تام فتا صلاة واجب دورت أكمين قال كاني خسونا دولا صوم واجب صومي خسونا كمين صوم وانك كان نفسه تتنا عملي فشي تدرج لالو مان نمي قرتي الرجيتي فكينك قراتي قرآن لكيسي
akkamiin quraan kana qara'a akkamiin juzii tokko gimmaash juzii guyyaatti fakkeenyaaf yoo nisfi qara'e guyyaa haala akkan godhe yookaan rubu sa'a ruubi sa'aatii fudhadhe gimmaash sa'aatii fudhadhe sa'aatii hamuu babaangattee laalumaan torbaaniin guyyaa sadi'iin guyyaa tokkoon akkaataa kamiin salaa shananuyyuu yoo fakkeenya salaa seenkamu yoo amma salaat kamu yoo salaatti rabaa salaat zuhuraallee quraan rabbi gafuutee qaraate yoo asarallee qaraate yoo magriballee waan xiqqoo tokko luukum lama kan qaraate waan guddoo sii fayyadam jechuudha. Tartiiban nafsi isaati mari'achiifte waan qarira citte akkaataa kamiin waan kana deebi'aa waan jedhuuf mari'achiifte akkanaani iimaanii namaallee maantaa kan wanni ta'a. Mujaahada jajjabaachuu nafsi tan gartee jajjabaatanii akkisiin waajib hojjatte waan gartee kabaji qaba isiin hojjette haraam irra fagaatte waan qashinaa irra fagaatte waan dadassaa akkisiin hojjettu akkasittoo maan jedhe Ibnul Qayyim rahimahullah laa yakuunu al-abdu rabbaaniyyan illaa bilmujaahada. Mujaahadaan daraja guddaa qabda jechuudha. Uf jajjabeessanii nafsi san agartee jabaatanii agartee jireessuu gartee ammallee jaalalidduu teetiif agartee jaalan rabbi qalbii tatte keessatti akkamiin rabbi jaaladhette qalbii tatte keessatti agartee soda rabbi qalbii tatte keessa jireessite kan akkamiin rabbi sodaa akkamiin gartee ammallee khoofiif rajaa rabbillee sodaachaa armaan rahmati isa kajeela armaan azaabi isa sodaachaa rahmati isa kajeela jannati isa kajeela azaabi isa gartee sodaachaa yaqiin rahbaaf ragba kajeella fi sodaa armaan maan innaan namni armaan rahmata rabbi kajeela armaan azaab rabbi sodaachaa hojjan deemin waan kaan danda'in falatu jechuudha. Kanaaf gartee tartiiban akkaataa gartee kanaan deemnee tooba qulqullittiin akki ramadaana simatan kakkanfa jechuudha. Ammallee wanni ramadaan kan akkaataa nuti simachuu qabnu tooba dabarsinee jira du'aayi wanni fedhan du'aayi rabbi kadhatan gartee. Waqad warada an ba'di salafi gartee garii war salafaa war salafu saalih irraa wanni gannuu dhufe in kadhatan jechuu rabbu fi yad'uuna allaha rabbi kadhatan. Akka rabbiin ramadaan dhaqqabsiisu akka rabbiin irra qeebalullee rabbi kadhachaa turanii jedhan akkasitti gartee namni rabbitti amankamuyyuu akkasiin akka rabbiin ramadaan kan dhaqqabsiisu du'aayii godhatan maaliif ennaan nama hedduutu ramadaan kan dhaqqabuu hin dandahin carra gudda jechuu aga diqqaaf kallee yaa rabbi naan ga'i maaliif ennaan ramadaanii asmara guyya guddaa guyyaa akkana kana kaan ammallee wanni barbaachisu gammadu agartee dhiyaachuu ramadaanatiif gammadu. In gaddan jechuun gammadu malee ramadaaniyaa dhiyaate gammaduu qaban jechuudha. Warri rabbitti amanin gammada. Ni'ima guddoo ramadaan dhaqqabuun ni'ima guddaa. Garbichi musliima irratti ni'ima guddaa badhaadha rabbiin isa tolche jechuudha. Maaliif ennaan ramadaanii min mawaasimil khayrii alladhii mawaasim gartee khayrii ka gartee balbalti jannata kee banamtu ka balbalii ibidda keessaa cufamtu ji qur'aana agartee kagartee waraanii hedduun kaafiraaf islaam addaan baase nasriin guddaalleen keessa gad argamti kaakana kan jechuudha. Ramadaan akkitti simannuun ammallee waajib rabbi kaqarnam gubbaa jiru liqee si gubbaa jirtu tagartee ramadaan dabre ufurran baasin adoo kun sittin seenne liqee rabbi sun ufurra baasu liqee si gubbaa jirsun maan jennaan soomii si gubbaa jirsun yoo haali rabbi si mijees ka rakkoon dhibiin nafaas hin dhowwin akka gartee ofirra baasan biftan cufaan simatan jechuudha. Ammallee wanni simataniin dhibin attazawwudu bil ilmi akka gartee wareega fudhattu beekumsirra wareega ahkaam siyaama soomi kun ahkaam adda adda qaba ahkaam isaa akkasuma ammallee fadli ramadaana waan akkana kan cufu wareega beekumsi fudhatte jechuudha ilmi kitaaba adda adda dubbifte akkasuma ammaan tan alhamdulillah fulaan itti wanan babarsiifte duu jira. Waan barnooti gartee isa kadeemu jirullee xaabaa yookaan qanaata waan irratti gartee nama diinan dabruu jirtu televizyiinii kan banattee xaabaa gartee qanaata akkasii jira beddel waan hamaamtuun gartee qophooftu fakkeenyaaf namni ramadaan dogongor keessa ramadaanii amma yoo inni gadhuuf kan duuba warri gadi televizyiinii musalsalaata waan fiilmii adda addaatti qophaa'ee ramadaana jedhan ramadaana jedhanii wanti kun cufu waan jiraati miti ramadaanii fiilmii hin qabu. Ramadaanii anaashiida akkana kan itti mimmiidhaasanii ka gartee anaashiidan tun waan bid'aa dubbatu ka waan shirkii dubbatu tanaan ramadaan hin simatan
Ramadaanii jiwaana akkanaati miti jinni irra durumma qabu. Agartee barnoota ahkaam ramadaana baratanii akkanaan karaa adda addaatiin karaa sila irra baradhettee yaadakamuunu akkasitti barachuu qabdaa jechuudha. Ammallee gartee ramadaan wanni ittiin qophaa'anii hojii ulfaattuu ramadaana wal gartee si dura wanni taatu yoo danda'anis fakkeenyaaf hojii wayii kee jiraatanillee gaafas gartee fakkeenya eeyyama argachuu danda'an ramadaan kanaaf kophaa ba'anii gartee ibaadaa ofii falachuuf hojii kee jiran tokko gartee yoo ati fakkeenya hojii kan keessa eeyyam gaafata ka eeyyam sii godhan yoo sila taate eeyyam kee gaafatteetini ramadaanatti wanni dabartee hojii eeyyam hin argatin hojii ofiillee hojjechaa deeman jechuudha. Suuraa koon qabdu gartee akkasillee silaa dura rabba nama laafisee sa'aatii sun gartee hojiin silaa eeyyamallee sii dabarfamuu dandeette. Hojii gartee nam muslima ramadaan keessa shaagalti yoo taate akkasuma sila eeyyamallee gaafatanii akkanaan duumaan ittiin qophaa'an jechuu ramadaan kanatti maan qara hojjechaatu turte hojii suniin hojja ka eeyyamii ka jisun si godham taate akkasillee gartee akka dassa ramadaan kan irra fayyadama taatuuf. Akki ittiin ammallee ramadaan kanaan simatanii warri ofii waliin teeffatanii jaartuu fi ijoollee ofii taa'anii waliin ahkaam sooma kan itti himanii jannoomsanii ijoollee xixiqqoollee akkisiin soom kan gartee tartiiban soomta akka gartee armaan dur warri gartee salafu saalee waan xixiqqoo waan wayii faan sosobaa tattaphachiisa kanaan dedeessisaa ijoollee akkasiin irra guddisan akkaataa kanaan gartee teessee ofiillee warri ofiillee waliin taa'anii wanni warri waliin haasa'u jumaan soomi kun akkas soom keessa soomi daraja akkana qaba waan akkana qabanii waan kanaan ceekuu wal baasan akkuma durii waliidhaan kan wanni guddoon sila ahkaam akkana kan wal barsiisanii ijoollee ofiillee waliin taa'anii akkasitti akkaataa kan cufaan qophaa'an jechuudha. Akkasuma malee kitaabee wayii qopheessanii kitaaba gartee afaan adda addaatiin jiru kitaaba kallee akka laallataniitiin duub namallee waamasiisallee itti erganii nama jaalkeellee yookaan gartee nama saayib keetii lakkin irra fayyadatu itti kennitee fi wanni waan akkana kana wal qaqaabatanii waan bu'aa qaba tokko jechuudha. Ka gartee nafsitee illee bu'aa qabu namsullee ammoo fayyadu waan akkana kan cufaanii ittiin qophaa'an jechuudha. Kanaaf duuba jii sha'abaana kallee keessa guddoo sooma ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam keessa guddoo soomaa jedhanii akkasitti gartee abbaan rabbiin laafiseef haqara aadaa isaallee soom amusii ta'innaa guyyaa gartee yoomul isneeyin ta'innaa akkasuma gartee liqeen gubbaa jiraatinnaa akkasuma ammallee duummaani kana qara aadan isaa sooma akkasii qaqqabaatinna akkanaanin sooman jechuu garte sha'abaan kee guddisee soomaa jechuudha. Maal ennaan jinamichi ofirra gaffaleetiin duub namni hin qaabatu tanaaf akkasitti. Taan ammoo qiraatii quraana barbaachisa. Akka dassa quraanii jira madaana callaatu hin ta'inu quraanii jiruu islaamaa kamuu keessatti hin jiraa jechuudha. Ammoo ji'i kun ajiriin isa dachaan nama dachaan. Wanni durii fuula dhibiitti ajiriin isii gabaabduu ramadaan keessa dachaan nama tolfamtii jechuudha. Kanaafi akkasitti gartee ramadaan yoo rabbedhe qiraatii quraanallee deebi'anii akka dassa qara'uu qabanii irra deebi'anii abbaan qara quraan beeku jechuudha. Warri ulamaa'ii waan jedhu jii rajabii shahru zar'ii jedhan rajabiin dabre jechuudha ka dabre sun ji'a keessa namni wafa caasuu jedhan. Washahru sha'abaanii ammoo sha'abaanii jii keessa waan facaasan sun bishaan obaasan jetti gartee ulamaa'iin. Washahru ramadaan agartee jii ramadaana jii gartee keessa aamatanii jetti ka aamatan gartee ka waan kaan keessa aamatan kun fakkumaa jechuu gartee akkasitti gartee warri gari ammoo waan jedhu jii rajabii akka qilleensa jedhan jii sha'abaan ammoo akka duumansa jedhan jii ramadaana akka waan bokkaan kee garroobu jedhe gartee akkas jechuun dubbiin isii waliin jijjiirte jechuu gartee maaliif ennaan namtichi hin facaafatin rajab keessa ka bishaan hin obaafatin akkasitti duubi naamate jechuudha. Namni obru tokko facaasee bishaan itti naqee aramatee mi'aan ta'e akkasiinoo ahamataa jechuudha. Kanaaf namni qara gaflaan gubbateetti gafla furra kaasuu qaba. Uf qopheessuu qaba. Akkuma reefu jennu kaan dhiqachuu qaba. Uf dhiqee qalbisatan dhiqee xaara uf qulqulleessan jechuun beeke akkuma gubbaallee uf qulqulleessan keessi namaallee qulqullaa'uu qaba. Nuam gubbaa waya dhiqannee shoobsifannee midhaafannee jennu malee keessi kennallee akkasuma qulqullaa'ee maasii irra tooban akkasitoo irra waan cuf qulqulloomne eegan aduuboo wanni dassaan boota sun qubatti jechuudha. Akkaataa kanaan itti qophoomne rabbi. Cubbuu ji 12 keessa hojjan ji'a 11 keessa hojjan yoo nuun ji kanallee itti dabalachuu malee jii ramadaana kan keessa.
Kanaafuu sa'atii kan keessumatti keefiyyaan gartee ammaan tan akkaataan namni Ramadaan kan ittiin simachuu qabu sa'atii ammaan tan namni kun hedduun haqiiqa jechuun soominumaan akka ta'e ka haqiiqa isaatu namni hin faamne agartee soomi kun haqiiqan isaatu soomi kun soomachuun waan ta'u sii kan namni hubatee hin jirre kan namni ammaan tan gartee ji kanayyuu ji'um nyaata dhugaatii callaan laalu waan mimmiyooftuuf irriib dhabu fadaa'iyyaata waan beetta duuba bu'aan qabna halkan kana fiilmiin ta'an laala bulan yookaan mirqaananiitiin halkan tataa'a bulan akkanaan namni hubachuu jiru ramadaanii akkasii miti kanaaf ramadaan akka itti qophaa'aniin akka reefu dubban cufaa kee jira jechuudha malee namni ammaan tanatti fahamiin nama akka biraatti deebitee jirti nyaata dhugaatillee na laaluma ammoo isii callaa kaayoon isiin ramadaanii kumanii ta'eef sunii miti waan amaamtu daawwachuu gartee jalbuluu mirqaanan gartee aduu eegi lafti tun bariiti eegi lafti aduun tun dhiiti aduu akkuma kan mirqaananuu subiilleen dabru akkasii miti waan kan tokkollee miti jechuudha kanaaf ramadaanii akka malee gartee ramadaanaaf qophaa'uu qabnaa jechuudha. Ramadaanaaf akkaan qophii nurra barbaachiftu. Sodaan rabbii nurra barbaachifti. Sodaan rabbiillee nurra barbaachifti. Akka garaa callaa yaadan kana tun ta'inu soda rabbiitiif du'aa'iif akka rabbii ramadaan kanaan nu dhaqqabu ka'at fayya qabdu ka'at aafiya qabdu agi baada rabbi tan keessa nashaata rabbi shii dabalee soomaaf dhaabbannaaf agartee yoo ramadaanii seen garte akkasitti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasitti gartee jabaatee jedhan hadiisan daddaan nu dhufa jiratilleen tallaallatte akkasiin jechuudha. Kanaaf nami cubbuullee irra fagaatee ji'a 11 hojjet kaan yaa dhalladhii maa kafaahu dhanbu fi rajabin hattaa casaa rabbahu fi shahri shacbaani nam gartee duub cubbuun hin gahin rajab keessallee kam cubbuu hojjetu akkasuma mallee shacbaan keessallee hoo rabbum didatu أما كسي خات خيجرتو صومي خن سكوبا جوجي لقد ظل كشهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصياني دوبا صومي خن سكوبا كوبا تجرا جرا مدانا خلجي جبون تشيني يجو ماني فنان ساعتي سين سخي سبات بيخاني أغرتي أيامي جويانا مالي دبرو جرا جو جرا فرصة خنا أغرتي اتفايدموك أمنا ربين جويا خنا سلقبون agartee jalbultii ramadaana kana rabbiin si dhaqqabuun agartee kun ni carra guddaa rabbiin nam dhibiyammoo kenni sii kenn ramadaanii ka xumuraatu kan ta'utti hin beekte jechuudha. Kanaafi wareegii nurra barbaachisa agartee kun wareegi fa'inna khayra zaadi taqwa wareegi cuf caal soda rabbiiti. وهي الغاية الكبرى أجرتي غاية خايون قدوم من مشروعية الصيام صومي واجب تأيف قدون وخايون قدون صوت ربيتي وريقي قدان نتين كباو مالتقسون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جيشون أك صوت ربي تسكيجي رجو كناف أما اللي قرتي صوما فكينا في رمضان درلت كجلمان كأف درت صوما لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين رمضان درسني guyyaa tokkoon guyyaa lamaan hin sooman jechuudha. Fakkeenyaaf dhiyeessaa fayyadanii ka guyyaan tokkoof ka guyyaan lamaaf hin sooman illaa rajulun namtichi tokko yoo taate malee kaana yasuumu sooman faqara soom falyasumhu nama adan isa qaraatu soomii guyyaan sila dur inni soomkaan yooyyuu inni irmuree duubi yooyyuu walti qajeelee dhufe kun rakkoon qabachuu qara kun soomsunii fedhen soomne namum qara soomu duriyyuu sunna ta'in namaa ta'in naka soomii qara soomu jiru aadan isaatu sunuma guyyaa isin silanni soomkaani walti duude kun rakkoo kan qabu yoo kan taate malee akkasitti guyyaan lamkaaffa guyyaan tokkaaffa sooman dhiyeeffadhedhanii hin sooman jechuudha. Kanaaf fayyateen tallee duuba ag deemaniin hin beekanii agaf kallee
أجرت ربي نتشينو ركبين جراني كرتني فكم من صحيح مات من غير علة نمي فيانا قم يجري كسبب ملي وفمدو وكم من سقيم عاش حين من الدهر نمي فيانا بقم يجري كزم قن ديرا وفمتاو خندون أتشين فيامي تدن خامو إنه في زمن ديرا في مديمو جرا قم دوتي أرك ربي جرت أكيد دوانين مبيخن نمي أمو فيا يجو جرو أقم يجري كسبب ملي هونو بيتا لفريد وي بيتا ماني تاي دن كات خليفة يجو نمي أمو فيان تاتي نقم يجري كإندوين قم في مجرو واني فايدة بقى في اندوان يوخانا تفيا في عمرين تتن ديرت كوان تايفي نمي خمو يو دوالو في جال خايه أكا سفيرك أباتي أكا نتغرتي واني جيشو قبا دوب غرتي أكا ستي جيجي بركا جولفاتا يو الكان قراني سين كان دوبا شيطاني هموين الأما أكا ست غرتي بلبلتي جهنم اللي نشوفمتي تقول لي نبنمتو بلبلتي جنتات بنما أغرتي إلا اللباج للبا وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة يا نمتج خيري برباد ذريفت خيري قدو تالي كنو ويان خيري لدفه ويا باغي الشر يا نم شر برباد أقصر الرقبابات أم تتسون نمي قرأ خيري فيتن كنو جي خيري لقد دفه أبان قرتي شري رفق باب صفات واني كمو دچا نمتاتي ولله أتقاء من النار ربين دوبا ور بدر بالشومس قباجدان الكن كمو ربيني بدر بالشومس رب رسول الله نتبلنا أكست دوب قرتي جي بيلا خالا دفين جديني نمي غري ربي صدا نكسدا بيتا جي خالا دفين خغاري چنكينو يجن كم يون جي خالا دفيدا قرتي كما تفوف جبيسا دقي أكسن بربادان كون جي غمچو جي وانو جب دچا خليلة القدر كي جرتو خير من 1000 شهر أغرتي جيكم تكو خيري جيكم تكوتي أول چالو كيجر أنا فنقر چارا قد نمي جفاو أرغتو متي أكاسيت غرتي دو خب اوفني أغرتي ولله ديفم غوني نمي واللاب قبولي والترارمي أكاسين دوب ماني كان طري أمامتو حاسدون مافي منافقون مافي أغرتي وانا أمامتو سلاهمتو جدن كمو يو لغني أكاسيني dhiqanne nami bee xurii dhiqata gara fakkeenyaaf eegisuu wayyaa keewwataa jenna. Nami minallee aratee minallee midhaafatee aratee eegana sharraat malee xurii irratti hin sharra'u. Qoraasumanii akkasii qoraasumaan qoraasumtee weelka kan midhaastee aanan itti naqxu malee xurii irratti hin naqxu. Xurii teenta harkanuu qabtan jala dhindhee akkasitti maani kana ittiin qophoofnu saniin jedha. Waan irra gada fellee osiin jiraatte hin jettu yoo rabbi tartiibumaa ilaaluun wal qaqaabsa deemna. Rabbiin agaf qallee nu dhaqqabsiisinna. أغرتي ورد أغيت فايدة مول ربي نتاسينا دوب غرتي أرمد نامنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.